feeds akkadha. Har'a kan nuti waliin ilaallu teensiiwwan 12 keessaa jecha by jedhuunidha. Wordii by jedhuun teensiiwwan 12 jiran ilaalla. Teensiiwwan 12 keessaa akka jalqabaatti arginu wordii by jedhu kanaan kan ijaarudha. Innis fakkeenyaaf simple present tense yoo ilaalle I buy a car. I buy a car. Konkolaataa nan bitadha. Inni jedhu kun simple present tense dha jechuudha. Wanta ta'uuf jedhudha jechuudha. Fakkeenya biraa yoo fudhanne I buy a car every year. Waggaa waggaaniin konkolaataa bitadha. Yeroo kamiin bitadha? Waggaa waggaadhaan konkolaataa bitadha. Inni deddeebiin ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenya biraa I drink a coffee. Kunis simple present dha jechuudha. Buna nan dhugaa. Yoom? Booris dhuguu ta'uu danda'a. Har'as garuu maallaa fedhiin buna dhugu. I drink a coffee. Kunis simple present isa biraadha. Fakkeenya biraa kan lammaffaa I am buying a car. I am buying a car. Inni kun immoo present continuous tense dha. Garaagarummaan gidduu isaanii jiru. Inni jalqabaa I buy a car kan jedhu kun simple present tokkoffaa gaafa ta'u I am buying a car. Inni kun immoo ing qabaa jechuudha. Asii aamii qaba. ing dabalate jechuudha. Present continuous tense. Konkolaataa maal gochaa hin jira? Bitataa hin jira. Konkolaataa bitataa hin jira. Itti fufaa jechuudha. Bitataa hin jira kan jedhu kun jechuudha. Fakkeenya biraadhaan yoo fudhanne ani irbaata nyaataa hin jira. I am eating a dinner. Inni kunis simple present dha. Present continuous jechuudha. Present continuous ta'uu isaanii kan ittiin barru ing qaba. ing qaba. Asii immoo I am jechaati jira. I am buying a car. Wordii nuti jalqaba fudhanne buy dha. I buy a car simple present yogguu ta'u I am buying a car present continuous dha jechuudha. Fakkeenya biraa dabalataan yoo fudhachuu dandeenya simple present continuous kan ta'e inni kun immoo asitti I am having a lunch. Laaqana nyaataan jira. Maal gochaa hin jira? Laaqana nyaataan jira. I am having ing qaba jechuudha. Lunch. Inni kunis present continuous dha. Ta'ee jira. Maal gochaa hin jira? Nyaachaa hin jira. Bitataa hin jira. Raawwachaa hin jira. Wantooti jedhan kun present continuous dha. ing dabalatanii wanta jiraniif fakkeenya biraa yoo fudhanne I am having breakfast. An ciree nyaataa hin jira. Maal gochaa hin jira? Ciree nyaataa hin jira. I am having present continuous dha jechuudha warri kun. Dabalataan biraa fakkeenya fudhachuu dandeenya. I am going or I am coming. An deemaa hin jira yookiin an dhufaa hin jira. Maal gochaa hin jira? Deemaa hin jira yookiin dhufaa hin jira. I am going or I am coming kan jedhu kunis present continuous tense dha jechuudha. Inni kunis present continuous ta'ee amma ta'aa fi fuuldurattis ta'aa jirudha jechuudha. Ammaa fi fuuldurattis ta'ee ta'aa jirudha jechuudha. Waan raawwatamee hin xumuramne tokko yookiin waan raawwatamaa jiru jechuudha. Irbaata nyaataa hin jira. Yoom? Amma nyaataa hin jira. Hin finnes. Laaqana nyaachaa hin jira. Yoom? Amma. Hin xumurres nyaadhe. Ciree nyaataa hin jira. Yoom? Amma. Nyaadhes hin xumurre jechuudha. Deemaa hin jira. Yoom? Amma. Deemuusa kun dhaabne. Warri kun present continuous tense dha jennee fudhannaa jechuudha. Fakkeenya biraan I am dancing. Maal gochaa hin jira? Shubbisaa hin jira. Yoom? Amma. Shubbisuu dhaabeera? Hin dhaabne jechuudha. Inni gara biraan sadaffaa irratti ilaallu teensiiwwan 12 keessaa amma kan sadaffaa irratti arginu present perfect tense dha. Maalidhaa? Tokkoffaa irratti simple present tense ilaalle, lammaffaa irratti present continuous tense, sadaffaa irratti present perfect tense dha kan nuti ilaalaa jirru jechuudha. Inni kun immoo I have bought a car jenna. Tense jalqaba simple present irratti I buy a car jenna.
Present continuous irratti I am buying a car. Present perfect irratti immoo I have bought a car. Konkolaataa bitadheera. Maal ta'eera? Kun perfectidha bakka bitateera. Gocha sana amma maal taasiseera? Xumureera. Amma xumureera jechuudha. Konkolaataa bitateera yoom? Amma. I have eaten lunch. Laaqana koo nyaadheera. Yoom? Amma nyaadhe. Xumurameera. Ta'een sun ka paastii ta'es miti fiicharis kan ganaas ta'aa jiru miti. Yoom? Amma kan raawwatamedha jechuudha. Present perfect tense kan jedhamu kun laaqana kiyya amma nyaadhe. Fakkeenya adda biraadha kun. Inni afuraffaa irratti ilaallu I have been buying a car. I have been buying a car in present perfect continuous tenseedha. Inni kunis konkolaataa bitachaan jira. Present perfect continuous dha. Amma ta'aas kan jira fuuldurattis itti fufee kan ta'udha jechuudha. I have been buying a car. Warri kun presentii warra ta'anidha jechuudha. Warreen kun afran baay'ee presentii irratti akkaataan itti ibsu. I buy a car konkolaataa nan bitadha. I am buying a car konkolaataa bitataan jira. I have bought a car konkolaataa bitadheera. I have been buying a car konkolaataa bitachaan jira. Warreen kun presentii tensii warra afur jalqaba irratti arginudha jechuudha. Isaaniin tokko tokko ilaalleetu jira. Lammaffaa irratti yogguu darbinu wordii baay'eedhaan kan nuti ilaallu paastii isaaniiti. Ka jalqaba irratti ilaalle hundi presentii turanii asirratti presentii ilaalle presentii afurtu jiru isaaniin ilaalle ture. Simple present, present continuous, present perfect continuous ilaalle. Ka lammaffaa irratti ilaallu paastii isaaniiti jechuudha. Paastiiwwan afurtu jiru. Paastiiwwan afur dabareedhaan waliin kan ilaallu ta'a. I bought a car. Maal gochaan jira? Maaliin taasise? Konkolaataan bitadhe. Yoom? Kaleessa ta'uu danda'a kan bitame, dheengadda ta'uu danda'a. Garuu maaltu ta'eera? Konkolaataan bitameera. I bought a car. Inni kun simple paastiidha jechuudha. Inni adda biraan fakkeenya lammaffaa irratti fudhannu I was buying a car. Inni kun immoo maal? Past continuous tenseedha. Past xumurameera itti fufiinsa akka agarsiisaa irra jechuudha. Yeroo xumurameera konkolaataa bitataan ture. Yeroo sanatti maal gochaan ture? Konkolaataa bitataan ture. I was buying INGdhaan bakka buufna jechuudha. Isa kana wasiin immoo paastii ta'uusaa kan nu agarsiisudha jechuudha. Was ture. I will buying a car sudee ganaa gara fuulduraatti akka bitannu ibsa. I was jedha paastii ta'uusaa nu agarsiisa jechuudha. Continuous ta'uusaa immoo kan mirkaneeffannu ING qabaachuu isaatiinidha jechuudha. Inni adda biraan fakkeenya fudhachuu dandeenyu as jalatti past continuous akka ta'e I was having a dinner. Maal? I was what? Having a dinner. Irbaata maal gochaan jira? Nyaachaan jira. Wasiin paastiidha jenneerra. ING'n immoo continuous ta'uusaa nu agarsiisaa jira. Past continuous ta'uusaa kanaan adda baafna jechuudha. I was having a dinner. Irbaata maal gochaan ture? Nyaachaan ture. Yeroo sana irbaata nyaadheeraa miti. Irbaata nyaachaan turedha akka inni continuous ta'u kan isa taasisee jechuudha. Nyaata nyaadheera, irbaata nyaadheera osoo jedhee maal ta'a? Simple paastii ta'a. Maaliif? Xumurameera. Inni nyaataan ture jedha. Inni kun akka inni past continuous ta'uu taasisee jira jechuudha. Fakkeenya biraa fudhachuu ni dandeenya. I was talking to someone. Nama wayii haasofsiisaan ture. Yoom? Jalqaba nama wayii maal gochaan ture? Haasofsiisaan ture. Was past talking ING formula waan ta'eef continuousdha. Inni kunis fakkeenya olitti ilaalle hojii wal fakkaataa jechuudha. Inni fakkeenya biraa nuti past continuous ilaallu I was making a video. Viidiyoo waraabaan ture. Inni kunis fakkeenya salphaa nuti past continuous fudhachuu dandeenyudha. Viidiyoo waraabaan ture. I was making a video. Konkolaataa oofaan ture. I was driving a car jennee ibsuu dandeenya jechuudha. ING formii fayyadamuudhaan. Baay'ee jalatti fakkeenya simple paastii kan nuti argannu
Inni jalqabaa past simple pastidha. Inni lammaffaa past continuousidha. Inni sadaffaa amma ilaallu jennu kun immoo past perfect tensedha. Past perfect tense maalidha? I had bought a car. I had bought a car. Konkolaataa bitachaan ture. Haala kanaan fakkeenya biraas salphisnee fudhachuu dandeenya. Isa kanarratti wanti tokko osoo hin ta'iin yeroo gochuuf jennu fakkeenyaaf I had bought a car before I got married. Fakkeenya lamaan wal qabsiifnee fudhachuu dandeenya. Kana I had bought a car isa jedhu kana sirriitti ibsuudhaaf. Maaliif yeroo itti qabsiisuu qabna yookiin sababa ta'u itti link gochuu qabna jechuudha. I had bought a car before I got married. Konkolaataa bitadheera osoon hin fuudhiin dura. Yeroo kam osoon hin fuudhiin dura maal taasiseera? Konkolaataa bitadheera. Fakkeenya biraa inni biraan gosti paastii adda biraa fi inni xumuraa past perfect continuousidha. Past perfect continuousiin gosa paastii jiran afran keessaa isa tokkodha. I had been buying a car. Konkolaataa walitti fufiinsaan bitaan ture. Maal gochaan ture? Barreen gaddaa konkolaataa tokko bitee barana konkolaataa lama isa dhufus konkolaataan adda biraan bitaa akka jechuudha. Konkolaataa I had been buying a car. I had been visiting Rwanda. Rwandaa daawwataan ture. I had been moving to China. Gara Chaayinaatti imalaan ture. Haala kanaan fakkeenyota adda addaa fudhannee bira darbuu dandeenya. Gosooti paastii jiran simple past, past continuous, past perfect continuous warreen kana afran asitti baay'eedhaan kan hojjenne xumurru. Wordii baay'eedhaan kan hojjennu gara biraan caalatti I will buy a car. Konkolaataa gara fuulduraatti nan bitadha. Inni kun immoo gara fuulduraatti maal taasisaa? Konkolaataa nan bitadha. I will be buying a car tomorrow. Konkolaataa boru yoona kana bitataan jira. Inni kun future jechuudha. Future tensedha. Inni jalqabaa simple futureidha jechuudha. Inni lammaffaa immoo future continuousidha jechuudha. Future continuous ta'uusaa maaliin barra? Will be buying jedha. Will be buying futureidha jechuudha. Sila yeroo duratti ilaalle was jenneetu ilaalle amma willidha. Maaliif future'itti jijjiirreera? Bor konkolaataa boru yoona kana bitataan jira. Inni adda biraan future continuous jedhani kun inni adda biraan fakkeenyatti ilaaluu dandeenya jalatti I will be celebrating my birthday tomorrow. Boruu maal gochuutiin danda'a jechuudha. Boru yoona kana guyyaa dhaloota koo kabajaan jira. I will be celebrating. Williin futureidha. So pastidha ta'e would fayyadama amma futureidha. I will be celebrating. Boru yoona kana guyyaa dhaloota koo kabajataan jira ganaadha jechuudha. Futureidha jechuudha. I will be flying to Canada tomorrow. Boru yoona kana Kanaadaatti balali'aan jira yookiin gara Kanaadaa deemaan jira. Yoo guyyaa ganaa fuuldura keenya jiru maal ibsina jechuudha? Bor ganaa kan ta'u yookiin futureii ka ta'e kana jechuudha. I will be flying to Canada jechuu dandeenya. I will have bought a car tomorrow. Bor maalin taasisaa? Bor yoona kana konkolaataa koo bitadheera. Bor yoona kana konkolaataa kiyya bitadheera. Inni kunis gosa futureii keessaa isa adda biraadha jechuudha. Inni kun gosa futureii keessaa isa adda biraadha yookiin future perfect tense kan jennudha jechuudha. Inni jalqabaa I will buy a car simple futureidha. I will be buying a car tomorrow inni jedhu immoo future continuousidha. I will have bought a car tomorrow kan jedhu future perfect continuousidha jechuudha. Fakkeenya biraas jalatti yogguu fudhannu I have got married next year. Waggaa kana yoowwana fuudheera. Waggaa kana yoowwana fuudheera. Gara fuulduraatti ganaa kan ta'udha jechuudha. Futureii fakkeenya nuti fudhannudha jechuudha. Fakkeenya biraa I will have been buying a car.
Gara fuulduraatti walitti fufinsaan konkolaataan bita. I will have been buying what? A car. Gara fuulduraatti maaliin taasisa? Konkolaataa bitachuu nan danda'a. Konkolaataa 2-3 bitachuu nan danda'a. Akka jechuutti fiicharii isa adda biraadha. Inni kun fiichar perfect continuous adda biraadha jechuudha. Fiichar continuousdha. Gosoota fiicharii jiran keessaa inni kun isa xumuraadha jechuudha. Gosoota fiicharii I will have been biinii dabalatee jechuudha. I will have been buying a car. Have been buying a car. Gara fuulduraatti walitti fufinsaan konkolaataan bitadha. Haala kanaan gosoota fiicharii jiran afran ilaallee jechuudha. Wal yaadachiisuudhaaf kan jalqabaa I will buy a car kan jennu simple fiicharii yogguu ta'u, kan lammaffaa I will be buying a car tomorrow future continuous tenseedha. I will have bought a car tomorrow future perfect tense yogguu ta'u, I will have been buying a car kan jedhu kun future perfect continuous tenseedha jechuudha. Barattoota kanaan wal qabsiisanii fakkiin dabalataa nuti ilaalu I will have been coming to work tomorrow. Boru kaasee walitti fufinsaan hojii nan dhufa. Yoomi kaasee boori kaasee walitti fufinsaan hojii nan dhufa. I will have been. Have been inni I will have been jedha jechuudha. Inni jalqaba I will have jedha kan lammaffaarra sadaffaarra jiru kuni. Haala kanaan gosoota teensii 12 bifa kalariidhaan adda baafnee baay'ee irratti hojjenne asirratti goolabnee irra barattoota gaaffii yoo qabaatan yookiin akka isiniif dalagamu kan barbaadan toora koomentii keenya irratti yaada nuuf kennuu akkasumas yuutuubii kana sabskiraayib sheer gochuudhaan hiriyoota keessan ga'uudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii waan nu waliin qabaattaniif galatooma.